abdaare warra si komando ije hirriibaa sin agarsiisin idmee likki ijite hirriiban argin akka akkanatti quucarsiistee na bulte quucarii jiraadhu jireenyi kee jireenya quucaraa haa ta'u intalatti halkan wal qixxee natti dawwaltee viidiyoo intala qalamtee natti ergite rabbiin bara jireenyaa kee haa gubu waan biraa maan dubbadhu ani mee haa ummata koo namni akkamitti halkan wal qixxee namatti dawwalee viidiyoo nama qalamee namatti erga rabbii keessanii jaati intala qalamtee lubbuutti deebisamu namticha qalee seeratti dhiyeessa namni halkan wal qixxee nama dawwalee viidiyoo nama qalee nama erga rabbii keessanii jedhaati intala qalamtee viidiyoo na ergite ani rafeen bulle kinu akkanatti quucaree to bulle rabbii jireenya kee haa quucarsu maan dubbadhu ani yaa oromooti yaa ani kan nama qalamee miti warii qalamee jaan argeen beekan lukkuudha abbaan kiyyoo qadu nan baqadhani mana keessa rabbi jireenya kee haa balleessu yaa intalattiin nan akkana gubde gubadhu ani yoo gizeen biyyaa bahu harreen qabu harreen natti baastan xalaan qabu xalaa natti baastan iji kiyya imimmaan fixatte yaa ummata nana rabbi sinaa gubu gubadhe ani abbaan kiyya sooratti naan jedhama qaadha ani arsii bahaatti dhaladhee guddadhe arsii bahaa anaa heexosaa ganda bunayyaa iddootti dhaladhe iddoon dhaloonni kooti abbaan kiyya immoo girmaa wasanuu gammadaa odaa doorii nagao guutuu jaatanee jaama hagabba torbaa jechuudha. Ganniin ilmoo meeqaffa mana keessa? Ani haati tiyyaa nama 11 deessee ani kurnaffaadha intala kurnaffaadhaan narratti macarrashaan kan dhalateen jira ani kurnaffaadha maatii himna. Awwalan karaan bannes karaan cufnes. Mashallah. Ijoollee mashallah jedha. Hayyee baarakallah fiikum. Ganniin tanaan dura heerumteetti. Ijoollee qabdi. La hin qabu. Gaa'ela sinirra oromnis. Hayyee baarakallah fiikum. Ijoollee kunoo nama dhalate irraa heeruma hin jirre namni argachuuf taatan hiitaa isinii buufna qophaaya. Hayyee baarakallah fiikum. Ganniin nama ta'e tokko jaalattee jirti jedhan guddistee dhugamoo dara? Jaalala riyyummaa moo? Jaalala riyyummaa baaba. Gizeen mana barumsaa baradhu mucaa jaaladhu wayyeen saalasee mana barumsaa baradhu. Amma jala waan duriinis seenaa durii ni minam amma saati kan. Lakk hin jiru. Baarakallah fiikum. Seenaan darbee waan darbe waan ta'eef hin barbaadu san. Ammatti lakkoomtu hin jiru. Baarakallah fiikum. Ganniin osoo heeruma barbaadde filannoon isii maali? Ulaagaan isii? Ulaagaaleen kiyya waan danuullee akkas uffaataa miti tokkoffaa. Beekaa jaalatteetti beekaan quuqamni beekaa jaalatteetti ani barreessan jala kana. Beekaa saahiba kiyya malee lakki jaalala akkasii oliin hin qabnu. Beekaa siraajin beektanii mucaa simbiraa gara Ameerikaa deemitu. Beekaa siraajii. Beekaa siraajii hiriyaa koodha obboleessa koo isa qulqulluu sani malee lakki jaalala jedhan kanallee miti. Oromoo tolitti nu oromsiise. Oromoo tolitti nu oromsiise malee beekaan jaarsa kiyyaa miti lakki. Wanni kanallee jira. Oromoo tolitti nu oromsiise malee beekaa wajjin obboleessummaa malee homaa oliin hin qabu. Baarakallah fiik. Hawwiin ganniidhaa fuulduratti yookaan soorettiidhaa fuulduratti maali? Osoo maal argattee osoo nama akkamii argattee maali hawwiin kan keemee rabbiin kan irratti kanan? Ani egaa namni hin dhalataa hin guddataa bakka ga'u qalma ga'u san gahee saniin boodammoo akkuma waan haati isaa argite dubartii yoo taate waan haati ishee argite arguu nama jaha kana keessaa jara namee ganniidhaa dhawaan jabaa naa kennaafi yoo leencallee dadhabdan makiinaa naa kennaafi nama 100 kana keessaa maqaa kiyyaan namni mee maqaa kiyyaan gannii waa naa kennuudha naan kenninaa gannii waa naa kennaafi makiinaa xiqqaa irraa hanga makiinaa guddoodha yookaan leenca onnee miti waan onnee barbaadan. Bismillah namni na jaalatan mee nama na jaalatu barbaadan. Yoo kaan leenca gulubsiisaas keessa sa'aatii warri leencaa ofii kunillee gahee jiru. Rakkoo miti baabaa koo warri leencaa amma isaatiin isaan bira irrii baatanii. Torbaa keessaa namni waan jabduu naa kennuuf hin jiru ganni dafaa ijoollee. Barsiisaa
Abaaboo gaafa beelama fuudhuftaan namaa kennan isin barsiisaa maal taatan? Ayyee. Abaaboo ofiillee jilbiinfatanii namaa kennan malee akkana namaaleef gani. Ayyee ganniin fuulduratti feeti ganniidhaa maali? Ani akka eeyyama waaqayyootti waaqayyoon haa eeyyamee nama akka koo hin barbaada. Kan rabbi isaa fakkaata. Kan rabbi isaa fakkaata. Sabboona aniira sabboonaa fedha baabaabu. Aniira sabboonaa fedha. Dhiira sabboona kan sabaa isaa jaallatu. Kan Oromoo tana ija tokkoon ishii ilaalu. Kan Oromoo tana kabaja qabuuf dhiira akkasii fedha. Itti aansee dhiira rabbii isaa sodaatu. Dhiirri rabbi sodaatu maatis ni kabajaa. Saba ofiitis ni kabajaa. Anallee hin kabaja rabbii isaa sodaata taanaan. Dhiira akkasii fedha jireenyaa kootitti. Rabbi kootis kanan karaa dhiira akkanaati. Tole. Naannoo kamiinuu haa ta'u. Oromoo haa ta'u rakkoo miti. Ilma Oromoo haa ta'u. Amantaallee kamiinuu haa ta'u. Shartiin Oromoo ta'uu qofa. Rabbi ani filannoon kiyya Oromoodha. Hayyee mucayyoon amantaallee daangessitee hin jirtu. Gurraacha hin jenne diimaa hin jenne. Nama kabaja qabu, nama Oromoo ija takkaan laalu, kan safuu qabu jette Oromoo dhugaati mucayyoon asumaan inshallah ijoolleen gariin fooloo si godhaatti beekta akka jennaan ijoollee adabadha. San inshallah baarakallah fiikum. Ganniin shaadaa deebi'u heddii situ deebisuu didee naan jedhanii yeroo hedduu na tuttuqan. Ati barbaadde an dideerama waan kana yeroo dheeraa situ beekaa dhiisaaraa malee ganniin isin kabajjitis isin sodaattis jennaan amantaan kabajjaadhaan yookaan sodaadhaan kan nama doorsan osoo hin taane fedhaan onneen isii ittamanee yoo deebite deebuu baattus ganniin eessallee jiraattu anaaf intala kootii jee deebii akkasii deebiseera. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجاح يا جرتو نمني نجاح للتنجيفتي جاري وين أكلنا في جريد أبي أدرس كيسا مسكين تولجي رجعنا ما نبي دي بسديتا قوتو. أيه نبي دي بسديتا كنا نافكر نيلي فولو نقول هذا فات وان براي كردا. دفع فولو نقول هذا نبي فولو نقول هذا نيجر. أرجع نجرو فولو كيسا. أيه. Ayyee baabaa koo gaafii ni sin nagaafattan gaafii bareedaadha. Ani waaqayyoof galata argatu ortodoksiidha. Amantaa koollee hin jaalladha. Hin kabajaa. Amantaan koo waan hundallee keessallee nama dabarsiteerti. Abbaan waan fe'ee amanu maali nama amantaadhaan nama daakkisanis miti. Nama amantaatti sagas dhiphatu miti. Ortodoksummaa koo hin jaalladha. Itti guddadhee itti dhaladhee ganamaayis hundeen kiyyas haga ammaatitti illee ortodoksiidha. Galanni kuma waaqatii haa ta'u siniin jechuu barbaada. Egaa fedhiin kiyyallee kanuma. Barakallah fi yeroo tokko ani waan tokko of keessaa qaba. Namni kamiyyuu amantaa irra jiru san jabeeffachuu qaba waan jedhu qaba. Sababbiin isaa namni gaafa amantaa ofii eeggate safuu ofii eeggata. Gaafa safuu eeggate afaan badaa irraallee of eega. Waan ta'eef tole sabboontu si deebisa inshallah.